namoonni baay'een keessaanii Arabiyaa Majlisii hojjechiifachuu barbaannaa gatii isaa nutti suuraa sana ergettanii namoonni baay'een naasufsiisaa turtanii garuu hanga yoonaatti na jajannee information dhuma bicha fudhattanii achumaan baddanii gara biraa geeffattu rakkoon qabu akkasuma tariitii namoota Arabiyaa Majlisii hojjechiifachuu barbaadan akkasuma gatii isaa baruu barbaadan maalummaa qodaa isaa baruu barbaadan yoo jiraattan jedheen viidiyoo kana isinii hojjechuu barbaade. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتوا تردفتوا السالحة إمتي بجرجرتوا نقاك السني الحمد لله إيقاكم أسين سرت دبادي عربية مجلسي الرهدون كسني إمبربادو تريتي يروغتي سائلة التنية تنغتين ساسنتي فقاتين نام بدن تأي أكسو ممو تريتي أجمان ماتي تدبر فتن تأي الله أعلم قروقا فينا مو تبايتي أجو لكيسان نموني بايين نقافتو إن شاء الله قانا موني إنفورميشني سابر بعد يوجرات تلس جرينين أسرت سني بيسي سوبر بعد مالي في فيديو ألمتوكو جتامي تاعا نموتا نقافتا لينكي دو مسان شير سني قودا وانجرو أسر رارغتو يجودا كيساني موتا بايا كيسو ميسا أولون والله يتكون يلفات يجودا يودو مچمان أجاجات ياتا أغرو نموني بايين غافي تجالتو مراساتو أجاجات يجودا إيقا كون حالو ما هجيتي ركون قبو إن شاء الله فيديون مويو جتامي تاي ركون قبو نموتا بايا فيدو دندا إيقا عربية مجلسين صدركا هدو قبا qodaa qulqullina saatii kaasee boondidiisa keessotii kaasee akkasuma carqiisa isa irra keessatti hodhamu kaasee ziippiidha jalqabee jechuudha sadarkaa hedduu qabaa innaan kan inni isiniif ibsu gatii isaa irratti hundaa'ee jechuudha isa boondidiisa andanyaa isa gogaa bareedaa isa hin faraffaramne carqiinis isa andanyaarraa ziippiin wanti hundi isaa andanyaa isaarraan isinii himaa gatii isaa akkasuma tiknasiidhaanis illee wal dhaba Arabiyaa Majlisiin tiknasii jechuun ol ka'iinsa lafarraa ol ka'iinsa isaati tiknasii jechuun fi lafarra gadi siqechuu isaatii fi lafarraa ol ka'iinsa isaatu tiknasii jedhama namoota baay'eetu tiknasii maal yeroo jedhuuni tiknasii jechuun maanni jettu kanaaf inni isa addatanii baasuu barbaade akkasii kaasanaan illee wal dhabaa akkuma tiknasiin isaa ol ka'aa deemuun gatiin isaa illee ni dabala akkuma tiknasiin isaa lafarraa ol ka'iinsi isaa immoo lafatti gadi siqataa deemu haphataa deemu immoo gatiin isaas qannasa. amma garaagarummaan gatii kanarratti jiraata malee qulqullinni qodaa isa karakooti qoduma bareedaa qoduma andanyaan isinii fida maaliif qodaa kamiyyuu silaa hojjechiif birriitti baastanii hojjechiifachuun keessaniin oollee birriitti baaftanii bitachuun keessaniin oollee birrii 200 yookiin birrii 500 waan akkasii jettanii qodaan taanii hojjechiifachuurra aluma tokko qodaa bareedaa hojjechiifachuu isinii wayya isa jedhu yaada qabaa akkasii ka hordoftoota koo hamma kan argaa jirtan kuni abbaatii tiknasii 16ti baay'ee tokko haphiidha dabarfatee kunumte jechuudha abbaatii tiknasii 16ti akkuma argitan lafarra gadi jedhee jira garuu kun yeroo qirsi itti baasan maal nama rakkisasi akkasuma abbaatii tiknasii 16 kun isa hojjechiifatu baroo miti maaliif abbaatii tiknasii 20 wayya ilaamanni kun abbaatii tiknasii 20ti bareedaadha yeroo qirsiin bahuu muranii boondidii sana muranii qirsi baasu miti abbaatii tiknasii 16 jechuun immoo badaa bicuudha nati qirsi yeroo baasanu bakki qirsiin bahe sun karri jalaaf karreerra keessaa ni haphata jechuudha boondidiin sun sanaaf hamma kana badaa bareedaa miti filatamaa miti abbaatii tiknasii 16 hamma kunis abbaatii tiknasii 20ti bareedaadha abbaatii tiknasii 20 birrii 8,500 wanta hunda sarraa iyyuu andanyaa ta'e jechuudha gaaya ziippiin isa macarrashaa isa dhumaati miti innillee andanyaarraa hojjetame jechuudha carqiin isaas wanti hundi isaa waa tokko isin hasaabsisu miti akkasii birrii 8,500 abbaatii tiknasii 20 kun akkasuma kunillee abbaatii tiknasii 20ti gatiin isaa sanumaa inni jalqabarra seensarratti sin agarsiise viidiyoodhaan abbaatii tiknasii 30ti birrii 9,000 inni jechuudha inni jalqabarratti kunis immoo abbaatii tiknasii 16ti abbaatii tiknasii 20ti dhiifama anna abbaatii tiknasii 10 jira abbaatii tiknasii 16 jira abbaatii tiknasii 20 jira 30 jira 40 jira akkuma sanaa ol ka'aa deema jechuudha gatiin isaas illee ol ka'aa lafarraallee ol ka'iinsisaa guddataa hanga soofaa gahu guddataa deema akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo egaa akkuma argitan abbaan tiknasii 30 suni akka soofaati jechuudha taa'umsi isaa ol ka'eera lafarraa na
innis bareedaadha. Garuu abbaan tiknasii 20 jiddu galeessuma bareedaa kan jedhamudha. Akkasii kaardoftoota kun inshallah akkasuma isa teebiliin walakkaa kun illee yoo kaaree 10 ol ta'e kan isin hojjechiifattan teebilichi duuka isinii kennama. Yoo kaaree immoo 10 gadi ta'e teebilicha birrii 5,000 qobaatti itti bitattu. Akkasii kaardoftoota kun isin jedha inshallah maggaarajaa saamaachii minxaafii saamaachii bifa barbaadaniin diizaanii asirraallee kan isinitti tolu yoo dhabdanii waan of biraallee jaallattanii lafa keeyattanii jirtanu keessaan natti ergattanii haala kanaaniin hojjechiifachuu barbaadeettanii amaanaadhaan qodaa qulqulluu isinii hojjechiisee bakka barbaadanitti isinii geessuu nan danda'a inshallah. Akkasuma namoonni immoo galuun koo ganaadha maatiin koo immoo baadiyyaadha jettanu rakkoon qabu isinii hojjetamee nabira isiniif taa'uu danda'a. Qodaan kamiyyuu jechuudha amaanaadhaan. Akkasii kaardoftoota koo meeshaan kamiyyuu dabalaa deemaa malee waa tokko qannasaa deemaan jiru. Akkasuma ijoolleen baay'een jechuudha Arabiyaa Majlisii onlaayinii irraa xalabannee keessoonsaa jirbii xixii ta'edhaan jettaniirtu. Ijoollee 2-3 waan akkasii irraa dhagaheera. Kaaree 12 hojjechiisee akka jiruun keessoo isaa hiikanii yaala laalanu keessoonsaa jirbii ta'ettanii baada naggaadeen isii hadha hojjetatee galu malee isa borii nassabu. Sabor sakara rabbii sinassabu borimmoo tarii namni kun anaafis ani waan gaarii hojjedhee fi dambanyaa ta'e anas galateeffatee nama biraarrillee karaa isaatiin argadhee deenassabu. Isitti dhuma birritti dhuma isii hadha tirfii qodaan taane hojjetatee tirfii danuu argatu sana asaba naggaadeen tokko irra guddaan naggaadee biyya keenya ammoo wallahi sobduu subhanallah sobduu sama carrashaa jechuudha. Harka 100 keessaa harka 20 naggaadee dhugaa yoo argitanidha. Hundinuu isa sobee wallahi gurguruudha. Subhanallah badaa tokko bakka waa'ee dhuma nigdiitti galuu kan nama yaaddessudha jechuudha. Akka xabitti naggaadee dhugaaniin argamu. Sobee isa asitti ijji nama argu wallahi jedhe kakatee gurgurachuu asaba. Na baay'ee xiyyeeffannoo barbaachisa jechuudha. Beekumsa barbaachisa biyya keenya keessaa qodaan bitadha jechuudha. Nama shawwadu wallahi haala jedhamu eenyuun wallahi hin amana. Namnis waa birrii muraasaa hidhee wallahi jedheen kakatu jettan hin kakata garuu naggaadeen biyya keenya. Akkasii birrii 1,000 1,100 1,60 1,80 waan akkasiitti baastanii qodaan keessan qodaan ta'an immoo haala ta'u badaa qaliin nama ca'a. Akkasii inshallah yeroo eenyuun ofiifis ta'e maatiis ta'e nama kamuu yeroo waa bichisiifattanu namni isinii bitu sun tokkoffaa nama waa beeku ta'uu qaba. Lammaffaa nama amanamaa ta'uu qaba. Namni isin irraa bittanu sun illee qoratanii hubatanii kaanii waa kamiyyuu gochuutu gaariidha. Amma yeroon qodaa bitu bakka walitti daddabarsan hin danda'amtu mucaan kun nu isa gurguru caala waa beekteedhaan maaliif an bakka tokko bicha gaafadheen niisu achis amman dambanyaa dhugaa qabadhutti qodaa tokko alan bitu achis wal bira qabee hunda ol qabee qaqqabeen ilaalee ka'ee namni sun yoo dhugaa ta'e yoo qodaan isaa qulqulluu ta'e yoo wanti inni gurguru gatiin isaa sirrii ta'e madaalawaa ta'een irraa bita nama sanarraa yookiin garuu achumatti anniisee deema. Akkasii dirqama bilxummaa barbaachisa biyya keenya jiraachuudhaafis waa bituufis waa gurguruufis jechuudha. Akkasii yookaan akkanaa miti akkasumaaf gootu jedhani haala nigdii akkasii xiqqoo mallee beektu sichi jammaariidha. Akkanatti nagadamu akkanatti jiraatamu namaan jedhu wallahi. Akkasii inshallah namoonni Arabiyaa Majlisii hojjechiifachuu barbaadanii godina Jimmaa ta'uu malee eessayyuu bakka kamiyyuu inshallah isin hojjechiisee isin qaqqabsiisuu nan danda'a. Lakkoofsa asirratti argamuun ajajachuu dandeessu. Barakallahu fiikum. Akkasuma immoo abbaa tiknasii 10 jira laa. Abbaa tiknasii 10 hin muramu akkuma firaashiitti qirtsiin ittiin bahu. Yoo muramee qirtsii itti baasuuf nama rakkisa. Akkuma jirutti taa'ee abbaan tiknasii 10 sun gatiin isaa birrii 5,600. Takkaaya beebii qabaa waa hundayyuu guuttateera. Akkuma isitti Arabiyaan kamiyyuu majlisni kamiyyuu jechuudha. Kaaree 10 gadi yoo ta'e teebilii sii walakkaa ofiifitti bitattu. Kaaree 10 ol yoo ta'e immoo wajjiniin isinii kennama jechuudha. Teebilii sii walakkaa birrii 5,000 qobaatti. Akkasii isinii tiknasii 10 abbaa tiknasii 10 sun immoo birrii 5,600 waa hunda qabaa.
bicuumaan gatiinsaa sababa gatiinsaa gadi bu'ee fi tiknasiisaati lafarraa ol ka'iinsisaa akkuma saayizii firaashiiti jechuudha. Akkasii akkuma ni firaashii isaa ijoolleedha haala firaashiitiin ijoolleedha hojjechiisaa jiru sanadha. Gadda iidii irratti beeksiseen ture jechuudha mana kootii haala kana hin hojjechiifadheedhe. Sana garuu haala firaashii fi tiraasiitiin kan hin hojjechiifadheen.